Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii ijoollee Oromoo jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarratti argamtan akkam nagaa keessanii badhaadhaadha ani nagaa kooti. Egaa har'aan tana viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufeen jira. Viidiyoon kunis maal yoo jettanii viidiyoon kun gaariidha, viidiyoo barumsa guddaa irraa argattanii viidiyoo kana akkumaan barumsa guddaa irraa argadheeniin gara keessan dhufuuti jechuudha. Viidiyoo kana har'aan tana Paakistaaniin akkuma na barsiisaniin irraa fayyadamee akka isinis akka kootti irraa fayyadamtaniin gara keessan dhufuutee viidiyoo kana wal osoon ilaalle waliif sheer godhaa hadaraa keessan. Viidiyochinis maal yoo jettanii akkaataa itti biyya dawwalatan akkaataa itti Itoophiyaa dawwalatan bilaash tola jechuudha. Tola akkaataa itti Itoophiyaa dawwalatanii viidiyoo kana irraa fayyadamaadha. Hadaraa ijoollee hin beekne bira geessaadha akka irraa fayyadamanii biyya dawwalatan hadaraa hawaasumaan isinitti dhaammadhaa jechuudha. Egaa gara viidiyichaa deebinu jechuudha. Dubbii gabaabsu fedhee gara viidiyoo hoggaa deebinu jechuudha. Egaa silaa nuukiyaa ta'e namatti tola dawwaallee jechuudha. Nuukiyaa miti akkanatti jechuudha. Dawwaalla keessan maal gootan seetan dura irratti koodii biyya keessa jirtanii jechuudha. Viidiyoon kun ijoollee Awurooppaa hin ilaallatu jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa qofa keessaati. Ijoollee Masir jiran dabalatee ijoollee Saawudii, Kuwait, Bahrain, Dubai, Qatar ijoollee kana ilaallata jechuudha. Akkam gootan koodii biyya keessa jirtanii koodii Suudii haa ta'u, koodii Dubai haa ta'u, koodii Masrii haa ta'u, koodii dura biyya keessa jirtanii itti guutan jechuudha. Urjii dheettanii urjii an Saawudii keessa jira jechuudha. Urjii duwwaa 966 achi booda maal gootan seetan murabbaadha akkanatti itti dhooftan jechuudha. Isinin mul'ata dhiifama jechuudha. Yoo isinitti mul'annes koodii biyya keessa jirtanii itti naqxanii achi booda raqama warra keessanii itti naqxan jechuudha. Akkas raqama warra kiyyaa itti naquu barbaada fedhe jechuudha. Duwwaa 20 fi 25 19 raqama warra kiyyaa yommuu barbaanne handaatu akkana gootanii dhumarra maal itti gootan jechuudha. Dhumarratti murabbaa jettaniin murabba dhumarra jechuudha. Odoon okiyaa ta'e hedduu takka namatti tola. Murabbaa jettaniin achi booda itti dawwaltan akkana isinii barbaade jechuudha. Akkanatti barbaade isiniif jechuudha. Isa kana maal gootan qaqqabisiin jechaa jira asirratti. Siin jechaa jira jechuudha Ingiliffaadhaan. Akkasii isiniif asirra kana maal gootan isa kana qaqqabisiin qaqqabda. Itoophiyaa ከኦሮሚያ marraa 8 ta'an jechuudha. Akkasii gubbaarra seefita hunnoo mala. Odoon okiyaa ta'e namatti tola. Dhiifama. Akkasii gubbaarra seefita. Isa kana maal goota achi booda akkasii seefitatti dawwalta. Dalaqa. Luka mirgaa ol fudhatta. Aloo hin dhaga'amu. Obboleessa kiyya viidiyoon tola dawwalatan hin jiru inshaallah fuula duraaf rabbi nuuf haa fidu. Gideedhaan karaa kaardii deembitadhu warra keessanii dawwalee dhaamsa kooti nagaan naa bula.